share osin injennu share gadi boostani Facebook irratti gadhiisuu aduun ta'in linki share gochuudha asumaan ka ergaa isinii dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Argannet TV Raayiltu akkam jirtan jirtu. Kanaaf akkuma beektan gaafilee afaan Oromooti fi gaafilee naannoo qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kiyya har'amoo akkuma isin beektanii xiqqoo adda ta'ee jira. Inni wanti adda isa godhumaa inni duraan afaan Oromoo gaafilee mammaaksaa qofa ta'e amma immoo gaafilee biyyoota yookiin immoo biyya dhaloota gootota keenya ka hangam beekume gootota keenya kana namoonni hangam isaan hordofuu hangam seenaa isaanii kana beekuuf carraaqu kan jedhuu fi maaliifin warreen asirratti gaafii kana dhaggeeffattan illee deebitanii akka kitaaba ofirra deebitanii kitaaba dubbistan abdiin qaba. Kanaaf har'a artistii keenya kan yeroo baay'ee nama kofalchiisuu fi yeroo baay'ee waan ajaa'ibaa dalagu qabadhee isinii dhufeera. Asumaan chaanaala isaatii fi maqaa isaa isinii ibsee saniin booda nattaa deebi'u gaafiin kiyya itti fufaa obsaan na eega. Argannet TV fi Raahel TV akkam jirtan bagaa nagaan nu eegdan isinii jenna yeroo dheeraaf isinirraa fagaannus deebine hadhaa Argannet TV waan isin qabattee nu affeertes hin beekne gaafii adda tatakuu artistoonni Yaman keessatti hin dalagin qopheessee dhufi jettee rabbi jalaa nu haa baasu jedhaatu mee gara gaafii isiitti fufnaa jira. Kanaaf gaafiin kiyya akkuma beekamu itti fufee jira. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti akkasiin daawwattanii kabajaan isin gaafachaa obsaaf jaalalaan na faana tura jecha kara gaafii kiyyaan deema. Kanaaf Mustafaan dhageeffadhu gaafii kee gaafiin dura goota keenya biyyi isaa eessa yookiin iddoon dhaloota isaa kan jedhu Agarii Tulluu eessa iddoon dhaloota isaa yookiin biyyi isaa? Agarii Tulluu Shawaadha. Argatte Shawaadha. Kanaaf iddoon dhaloota isaa mee yaali? Shawaadhuma keessa ta'e iddoo dhaloota isaa? Iddoo dhaloota isaa yaaluu hin danda'u lakki. Kanaaf Mustafaan gaafii gimmaasha argataa yookiin walakkaadha. Kanaaf Dagal jedhama iddoo dhaloota isaa. Ani kanan barreessuuf gaafileen gaafadhe irra deebi'ee akka hin gaafanneefan yeroo baay'ee barreeffamaan barreessee lafa godha. Maaliifin gaafiin kun yeroodhaan booda yoo ture kanuma irra deebi'ee gaafachuu nan danda'a. Garuu viidiyoo wal fakkaatan irratti gaafileen kun deddeebi'anii akka na jalaa dhufneef akkanatti akka dokumentariitti yookiin immoo akka yaadannootitti ol kaa'eetinan ol kaa'aa jechuudha. Barreessee ol kaa'aa. Kanaafan barreeffamaan yeroo baay'ee gaafachaa deema. Anillee akka hin irraanfanneefi. Kanaaf gaafiin kiyya itti fufee jira. Obsaan na faana tura jecha dhageeffadhu kaa. Amma immoo mammaaksa san kara jechaatitti gaafii quubsaa fi gaafii gahaa ta'e naa deebista. Ani mammaaksana si gaafadha. Ati akka jechoota naannoo keessanii yookiin immoo akka siif galatti naa deebista jechuudha. Ol kaatanii fuudhanii jechuun maal jechuudha? Ol kaatanii fuudhan jechuun waan qaban tokko ol kaanii yeroo itti ajaa'iban jechuudha. Kanaaf ol kaatanii fuudhanii. Ol kaatanii fuudhanii. Gaafii nuun aan galle ammoo sira ajaa'ibu. Gaafii makkeetti nuun aan galle. Ol kaatanii fuudhan jettee waan ol kaatan tokko yeroo itti ajaa'iban ol kaanii fuudhan jechuudha. Ayiwaa deebii sirriidha. Waan ol kaan tokko ol kaanii fuudhu yookiin immoo waan itti yaadan tokko fakkeenyaaf ol kaatanii fuudhu jechuun namoonni jireenya isaanii keessatti karoora karoorfatanii karoora barreeffamaan yookiin karoora yeroo dheeraa yookiin karoora yeroo gabaabaa barreeffatanii lafa godhantu jira. Warreessaniin gaafa haala jireenyaa yookiin immoo iddoo duwwaa wayii argatan karoora isaanii sanitti fayyadamanii
karoora sanitti kaa. Kanaafi warreen yeroo baay'ee karoora malee akkanumatti sin jennee namatti tokko jiraateedhaaf jiraannullee ni jirra. Namoota akkasii saniif kaa ol kaatanii fuudhu kan jedhan kun isaaniif ta'a. Namni tokko jireenya isaa keessatti karoora lama baafachuu qaba. Karoora lamaan keessaa karoora yeroo gabaabaatii fi karoora yeroo dheeraa. Maaliif karoora yeroo gabaabaa yoo si didee karoorri sun cabe immoo karoora yeroo dheeraa sanitti dabarta waan ta'eef karoorri kun ilma namaa keessatti karoorri dirqama. Karoora jechuun sammuu qofaan kan karoorfattu osoo hin ta'in barreeffamaan kan lafa godhattu baay'ee jireenya namaatiif yookiin immoo kaayyoo namaatiif yookiin immoo galma gahuu dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef warreen akkasii warreen karoora lafa godhatanii karooraan deemaniif ol kaatanii fuudhanii jechuun isaaniif ta'a. Warreen immoo karooraan qabneef kanaaf waan hin ol kaayin tokko ol kaattee fuutu karoora sammuudhaan yaaddisan barreeffamaan yookiin waraqaa irratti namni tokko ol kaawwachuuf jireenya isaa jireenya gaarii yookiin immoo jireenya milkaa'aa jiraachuu waan danda'uuf kanaaf hanga wadhakkaasaa Mustafaan nu deebiseera. Kanaaf baay'ee gaariidha jenneerra. Mustafaan galatoomeechaa ammas gaafiin kiyya itti fufee jira. Hordoftoonni arganiif tuubii nafaana turachaa gaafii kiyyaa fi deebilee kiyya obsaan hanga dhumaatitti raawwadhaa jechaa ammas itti fufeera gaafiin kiyya. Kanaaf yaa Mustafaa ammas immoo biyya goototaa si gaafadha. Maqaa goototaa sitti himaa ati iddoo dhaloota isaa yookiin immoo biyya isaa naa hin taa'u. Kanaaf Maammoo Muzammil eessa biyyi isaa? Yookiin iddoo dhaloota isaa? Maammoo Muzammil kana yaa'u dhaga'ee jedhetti. Maammoo Muzammil yaadadhu isaas. Yaaduu gochuun ni danda'a. Maali ta'a? Yaali. Maammoo Muzammil jechuun yaaluu danda'u maaliif yoo nasiiba mukkuruu taate isaa lafaa ka'ee mukkureedha malee yoo ta'es waan beekumsa qabu itti ga'een jedhamu kana waan ta'eef yaalu. Kanaaf hin beekuu jettaa miti. Kanaaf gaafii wallaaluu jechuun wallaalaa ta'uu miti. Kanaaf yommuu asitti si dhaga'amini gaafii wallaaluu jechuun wallaalaa ta'uu miti. Maaliif yookiin oduma beeknu irraanfannee ta'a yookiin immoo gaafiin kun akka deemnee xiiqiidhaan waan san dubbisnee beekumsa irraa argannuuf illee nu kakaasuu danda'a waan ta'eef kanaaf Maammoo Muzammil biyyi isaa Shawaadhaa Gudarii iddoo dhaloota isaa asumaan hordoftoonni argannee tuubii Raahel lakkii dogoggortisuu jettan immoo deebii keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Garuu kitaaba dubbiseetii mootii ani ergama biyya irraa bahee waggaa 7ffaa eegaleera. Isin ajaa'iba kanan baradhe elementariitti kanan giraajuweet godhe bara 2003 meeqa sammuu yeroo saniitii fi sammuu har'a mana arabaa keessa jiru akkam akka ta'e koomentii akkana barreessitan akkana jajjabeessitan asumaanan kabajaan isin gaafadha. Gaafiin kiyya ammas itti fufee jira. Kanaaf dhageeffadhu amma immoo mammaaksa san kara jechoota naannotti yookiin akkaataa sii galatti naaf ibsita jechuudha. Haatee bareeddii jennaan duubanaa deemti jedhe. Haatee bareeddii jennaan duubanaa deemti jedhe. Tokkotu haatee bareeddii jedhee gaafa duubanaa deemti jedhe. Maal jechuu isaati? Maal ibsuu fi isaati? Duubanaa deemti ilaalcha jechuudha. Duubanaa deemti jechuun jirti dhagilaa jechuudha. Akka maal jechuudha? Ayiwa sirriidha. Mustafaan duubanaa deemti kan jedhe duuba deemti jedhe sirriidha. Garuu duuba deemti isaa garuu waa tokko haatee bareeddii jechuun duubanaa deemti jedhe. Maaliif hanganan isitti musanirra ofii keetii argi murteessii jechuudha. Warreen waanuma namarraa dhaga'anii fi waanuma keessi isaanii yaade dubbata saniif deebii gaafata. Maaliif waa tokko namni haasa'eedhaaf haasa'uu oduu hin ta'in dura irra geessee caqastee qabatamaadhaan qaqqabattee yookiin immoo laaltee murteessuun baay'ee gaariidha. Warreen qilleensa laalanii yookiin immoo jecha namaa qabatanii afoola hin taane nama keessa yookiin warreen waliin jiraatan kan akka hiriyootaa, kan akka ollaa, kan akka siyaasatti kan akka biyyootaa yookiin immoo fakkeenyaaf amantiidhaan sabaaf sabaan wal nyaachisan jiru
ni beektu akkuma beektan Oromoon gamtaadhaan kaana woosaan jedhanii Kiristaana akkas godhe musliimni akkas godheedhanii walolan taane Facebook irratti namoonni baay'een kan dabarsaniif hin jiru warreen isa dhageeffataniif deebiin kun gaasni ta'a haatee bareeddii jennaan duubanaa deemtee maaliif waan tokko atumti irra ga'iti waasan cheek godhadhu malee waan namni jedhe jettee itti dabaltee yookiin immoo qabattee hinaasayin jechuudha. Kanaaf hordoftoonni argannee tuubii har'a gaafiin kiyya gaafii bashannansiisoo gaafii barsiisoo gaafii kara duubatti nama deebisanii akka kitaaba dubbisnuuf yookiin immoo akka seenaa Oromoo sirriitti keessa gadi seennee laallu yookiin immoo namni tokko sim jedhee haayilaayitii dubbisee kan bira darbee jira fakkeenyaaf kan akka kiyya amma immoo maal gochuu qabna ree sa'aatii kanatti sa'aatii dhaloota qubeetitti diippilii keessa seennee sirriitti barreessinee seenaa keenya barree maaliif mataa keenya ol qabannee laphee keenya dhiibnee akka dubbannuuf duubatti deebinee seenaa yookiin immoo afaan Oromoo kan sirriitti dubbisuu nu barbaachisa jecha ammas Mustafaadhaaf gaafii arfaffaa ishii dhumaatii isaa dhiyaataa kanaaf nafaana turaa gaafiin kiyya ammas itti mufeera obsaan na caqasaa jechaa dhageeffadhu gaa Mustafaa amma ammas gaa maqaadhuma gootota biyya isaanii yookiin immoo iddoo dhaloota isaanii naa himtaa Elemoo Qilxuu iddoo dhaloota isaa Elemoo Qilxuu Elemoo Qilxuu Arsifaa Baale Wajja Arsisaa shawaa malee wabbira barreessitu yeroo sadii barreessite inni kun Elemoo kun Arsii ta'uu qaba garuu Elemoo Qilxuu Arsii Aywa Arargee keessaa ees Arargeedha sirriidha amma kun deebii gaata maaliif biyya erga beekte seenaa nama sanii yookiin immoo nama san sirriitti sammuu keessaa qabda jechuudha. Kanaaf Arargee Dirreedawaadha iddoon dhaloota isaa Elemoo Qilxuu akkana fakkaataa gaafii kiyya. Kanaaf gaafii yeroo baay'ee gaafii namni isin dhiyeessu gaafii barumsaatii beekumsaa yookiin immoo akkaataa afaan Oromootti dubbisnuu fi yookiin aarree seenaa keenya itti barruudha. Diraamallee diraamas nan dalagaa diraamaa haala qilleensaa yookiin immoo haala yerootiin natti ta'uu dide malee diraamolee baay'ee diraamaa hin dalagamin barreesseen qaba. Yoo rabbi jedhe iddoo yeroo argadhe nan dalagaa akkuma beektan kaa hordoftoonni argannee tuubii chaanaala kana kanan guddisaa jiru mana arabaa dalagaatiif torbeetti guyyaa tokkoon ba'a torbii sanitti guyyaa tokkoon boon gaafii kana siniin waraaba. Kanaaf amma kaa Mustafaan yaada qabuu fi yaada ni itti gammadde moo itti gaddite moo gaafilee kanatti yaada sitti dhaga'amu naa ibsitii. Kanaaf karaa yaada keenya yookiin gaafilee keenya karaa goola buutitti deemna yaada keenya naaf ibsi akkumaan nan yaada kiyya goola baa jechuudha. Kanaaf kan Mustafaame yaada yoo si bashannansiise na bashannansiise yoo mul'akii na gaddisiiseetti na gaddisiise yoo na barsiiseetti na barsiise jedhu kana yaada kee gahaa irratti yookiin immoo waan sitti dhaga'ame kenniiti. Kanaaf karaa xumuraan deemaa jechuudha. Dhugaa gaafiin kee akka aartiitti yoo fudhannee namni afaan Oromoo giraamarii hunda isa guutee aartii irratti hojjetaa jiru jiru tokkoffaa takka jedhu saniif ammoo adada waa ati fidduun seenota egaa gootota kennaa taate mammaaksa afaan Oromoo kennaa taate waan akkanaa fiduun waa'ee afaan duraatiifis barnoota baay'ee ofirraa qabuun wallaa baay'ee waan nama gammachiisus ammas duuba afaan ni jirraa nuti afaan Oromootiin akka afaan Arabaa afaan hedduu afaan Ingilizii tokko jedhamutti afaan Oromoo duuba afaan jiraa gammachuu jedhamu maaliif yookaan akka naannoleetti wal dhabuun ta'uu danda'a malee walirraa kaamamee akkuma naannootiin maayikan xiqqoo ga'aatti kana aybee jajjabaatee waa xiqqoo siqaara malee afaan Oromoo duuba afaan jiraa garuu ammoo mammaaka Oromoo ka isiin dalga haasoftee abbaan itti guuttatu kun waan akkana kan namni hin dalagne yaada bareeda yaadni bareeda baay'ee nama gammachiisaa jiraates galatoomii ammas ittiin fufii egaa daawwattoota keellee akkatti gammachiisetti fudhadha abdii qabaa akka gammachiisu inshaallah ka kanaa olillee si eeggannaa siin jedha.
Okay, atillee galatoomii baay'ee si galateeffadha. Kanaaf kaasumaan oduu maqaa chaanaala keetii ibsattee baay'ee natti tola. Chaanaala kiyya akkuma duraan beektan chaanaala akkuma beekamu yeroo yamanii kana keessa chaanaala hedduurra argamna. Chaanaalli egaa kiyya ammaaf Oromoo Wuddis jechuu ni dandeettanii. Chaanaala garuu akka arganne tuubii kanaaf Raahel maqaa achirratti hin dhumne guyyaa guyyaan jijjiirraa garuu Oromoo jedhama. Hordoftoonni Oromoo Wuddis akkuma jettanii subscribe share godhuuf hin dagatinaa. Egaa koppii gaarii. Kanaaf yeroo baay'ee chaanaalarree maqaa isaa jijjiiruun baay'ee ni ulfaata. Maaliif namoonni beekanii si jala deeman illee si jala baduu danda'u. Yeroo baay'ee maaliif chaanaala maqaa jijjiirtuu jedhanii koomentii yeroo chaanaala namaa jala irratti barreessan argaa hin jira. Kanaaf chaanaala kee maqaa tokkoon teessisii maaliif maamiltoonni kee si jala deeman yeroo baay'ee yeroo tokko namni yookiin biizii ta'e gidduu dhaabbatee yoo sitti deebi'u maqaan jijjiirame chaanaala keessan ni raffata osuma arganii beekan. Amma kiyyooduu maqaa jijjiirees na beeku maaliif takka ta'een yeroo baay'ee irratti hojjedha. Ati garuu baay'eettee diraamaa waan irratti hojjettuuf xiqqoo si'ala irraanfachuu danda'u. Yeroo baay'ee koomentiilee nama baay'ee jala yoo seente chaanaala maqaan jijjiirinaa jechaa waan jiraniif asumaan hordoftoonni argannee tuubii like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Oromoo Wuddin kan isaatiin chaanaala isaa kanas like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Kanaaf warreen immoo like share subscribe hoo jennu share isin hin jennu sheerii gadi buustanii Facebook irratti gadhiisuu oduun ta'in linkii share gochuudha. Asumaan ergaa isinii dabarsaa. Sagantaan kiyya asuma irratti raawwata. Warreen haaraa taataniif like share subscribe gochuu hin irraanfatin sinin jedha. Warreen immoo maatii kiyya taataniif baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Warreen haaraa taataniif anaa dhufu balballi koo banaadha jechaa asumaan viidiyoon kiyya kanuma irratti xumura. Viidiyoo biraatii fi gaafilee biraatiin hanga walitti deebinu horaa bulaa deebanaa jechaa fayyaa naa ta'a.